maqaa hatira kanaatiin sillaasee hatirra kiyyaa'u sillaasee laalarra sadii waan na bira jiraa'u abbaa laal abbaa kamtu hafuura qulqulluu gurraacha kan abbaa godhu hin mul'atumi abbaa kun hafuura qulqulluu ilmi kunooti ilmi ishee xiqqoodha. Humna baay'een qabdu ilmi. Jundi rabbii duraan dadhabaa fakkaata. Loluuf kaanaan maaltu fuuldura dhaabbata. Leenca ilmaan irraa galta'uu fakkaata. Barrabbitu. Nyaata nyaatee nu barsiisuuf yogguu jedhan jara keenya. Haati isaa isa dura nyaachuun turre yaashin. Nyaachuu turte akka ajaa'iba gixxim goote. Yoosef Yesuus dura nyaachuun turre nu barsiisuuf jedhan. Nyaachuu ture wanni nama barsiisan jiru achi dura nyaachuu turan. Rafuun turre Musaanii fi Abrahaamii fi Salamoon hundi isa dura. Rafuu turan fuudhuu turan ilmaan horuu turan ilmaan horuu eenyu isaan barsiisa. Maal abbaas eega waa hunda barsiise maa fuudhuun barsiisin ayyee. Kana rakkoon. Yaaqoob Waaqayyoon caasoo jiidoo wal qabeeti Waaqayyoon injifatee bar. Kun soba qulqulluu jedhaniin macaafa qulqulluu miti soba qulqulluu. Egaa. Macaafni qulqulluun eessa jira? Macaafni qulqulluun. Kun soba qulqulluun jedhe. Soba qulqulluu amma fakkeenyaaf macaafuma keessatti macaafa keessatti waan ajaa'ibas ta'u hedduu ani macaafa kana wallaahi sila kiristaanonni wallaahi macaafa qabna jettaniin dubbatina. Maaliif jennaan macaafa keessatti intala abbaa wajjin raftee jira. Ilmoon deessan amma macaafa keessa dubbistee macaafa keenya keessa jirti intalti abbaa wajjin rafuun macaafa keessa jirti. Kootu si wajjiniin rafaa jettee osii gaafatte maal jettee deebista? Wanni kun amantii ta'e keessa jira. Amma waan jedhu ijoollee ta'emmoo quraana baqaraa raayilaa birabbinnaas biratti qaraata bakki irraa salphattu jira. Akkam barbaadetti. Akkam jetteeti wedduu caaluu fi ilmaan gartee ilmaan luut ilmaan lamaan sana abbaa isaanii akkana godhanii akkam jettee meerra dubbisa sanatti. Rakkoo. Sagalee Waaqayyoo rakkisa. Faranjiin baayibillee ijoolleef hin ta'uu jedhan bar. Wallaahi hin ta'uu jedhan. Waaqayyo amma ijoollee injifate akkam jettee itti himtaate. Hai abba sandhiisiiti haadha manaatiitu abbaa manaa injifatee jedhanu salphinaa bar haadha manaa keetii caasoo sin naqee si caafaqee boksiidhaan ilkee sirraa caccabsee jedhan. It doesn't make sense. Walii gallee. Wallaahi raziyo. Mee kiristaanonni dhugumaan macaafa qabnaa yoo macaafa amantii qabna jettan. Mee Hizqeel raajichaa boqonnaa 23 lakkoofsa 20 mee maal jettanii ijoollee bira dubbistan amma ijoollee yoo isin gaafatte amma dhuguma rabbii ijoollee yoo isin gaafatte macaafni Hizqeel raajichaa boqonnaa 23 lakkoofsa 20 naa dubbisaa yoo jettee intalli isin gaafatte mee maal jettanii dubbistaniif? Akkas godhee akkana wal. Isheenis ichitti michoota ishee kanneen dhagni isii saalaa harree fakkaatu maal jedhan mee maal jettanii dubbistan? Maal abbaan agarsiise maal dhagnisa maali miidhagni harree yoo sin jette maal garsiifta? Ijoolleen biyya faranjii faana kana isii please sin jetti nagarsiisi sin jetti. Harree bira geessita. Fuuteeti zuu geessita zuu. Subhanallah. Eka reality dhaan I just want what is there goes sin jette they wish oh my god. Like yaa amma ijoolleen biyya faranjii waan ija isaaniitiin itti himte malee waan itti himte ija isaaniitiin argan malee wallaahi harma isaan gadi hin kuttu. Ijoolleen biyya faranjii amma fakkeenyaaf biyya faranjii kana keessatti isheenis michoota ishee kanneen dhagni saalaa isaanii dhagna hormaata kormaa harree fakkaatu hawwitee gujoo kana meeshaan kormaa harree kun maal jettee deebistu? Okay kan akkamitti himtaaf ni hawwite eenyu isin akkamitti hawwite maalitti gooti isin jette ijoolleen hayyee? Wallahi. Rakkoo macaafa yoonii mii kootaa akkumatti ani amma ijoollee biyya quraana barsiisaatiin oolu quraana halkanii guyyaan barsiise mee akkumatti abbaa kee haa'ummaan ta'e bakka tana si barsiistu yookaan ilmaan kee akkatti barsiistu yookaan jaartii ta'e bira teessee akkatti dubbistu kootaa himaa bakka tana yoo dhugaan kitaaba harkaa qabaattan wallahi rakkoo. Fuudhii jaartii ilmoo haadha manaa godhadhu boojuus jedha. Waan nama dhibu biyya lafaa kana meeqaa jira namni jechuun akka istimee raaflee godhansa biliyoona meeqa? Koyini lala googiliin godhaa koy.
laalime waan ajaa'iba taaptaa godhaa jiran qoomi khabarii ta'ee fi khayrii wajjirus gariin taaptaapiin godha jedhee akka fadhe godhaa wayi. Biliyeena 8,142. Sagaluma jedhe sagal dila kana socho'insa isaanii akka wangeelaatitti Ermiyaas keessatti akka wangeela akka eeywa subhaanallah dila kana socho'insa isaanii rabbiin jalatti ajaja rabbiin jalatti jiraatan hin arga waan isaan raawwatan waan isaan dubbatan dhokachuullee jalaa hin dandeenyanii quraanni rabbi subhaanahu wa ta'ala jedha akka wangeelaatitti aadamii jalaa dhokate jiran dilli kun osoo jalaan dhokatin aadam jalaa dhokate jira keenya. Kuni waan takka ofumaa uumtee mana kana keessa telefoona kee bakka takka keessa irraan ati na duraa dhokote jechuun maybe uumamaati jechuun bakka telefoona kee gartanii jechuuti. Aadam barbaaduun jiran walii galee akkasuma deebi maqaa kee finna irraanfattu ati. Amma maqaan kee eenyu jettee uummata tiktook irra dhufteen gaafattu. Bartee waa hunda hin wallaaltu. Bartee guyyaa qiyaamaa ufumaa Yesuus waaqa jedhan guyyaa qiyaamaa ofii uumee ani hin beeku jedha guyyaa qiyaamaa. Hin beeku jedha. Walii galee tasan cufarra na kofalchiistu gartee nyaata nyaatee nu barsiisuuf yogguu jedhan jara keenya. Haati isaa isa dura nyaachuun turre yaashin. Nyaachuu turte akka ajaa'iba gixxim goote. Yoosef Yesuus dura nyaachuun turre nu barsiisuuf jedhan. Nyaachuu ture wanni nama barsiisan jiru achi dura nyaachuu turan. Rafuun turre Musaanii fi Abrahaamii fi Salamoon hundi isa dura. Rafuu turan fuudhuu turan ilmaan horuu turan ilmaan horuu eenyu isaan barsiisa. Maal abbaas eega waa hunda barsiise maa fuudhuun barsiisin ayyee. Kana rakkoon. Egaa ilma eenyu Yesuus waaqa yoo ta'e eegate gartee kan nama ajjeesu waaqayyo ana duwwaatu ajjeesaa jedha. Gartee eega akkas ta'e ilma haadha ajjeesee jennaan ka'a. Mucaa kanaan ilma haadha ajjeese. Eegaa maal jennaan waan biraare haadha isaa ajjeese ilma haadha ajjeese kana. Beente Yesuus ilma haadha ajjeese jennaani. Rabbi isiniif alaaf eessa jiran barsiisonni niif isarra feenxeenis mana kana hin rukutamani. Isaan Manni dadhabeera faayira fakkaata. Manni dadhabeera fayyada. Koppiliinki rigoraalee jira. Beene mana kana dhufanii bara. Ustaada amma fakkeenyaaf dhugumatti Yesuus Kiristoos fayyisaadhaa jedhanii kiristaanonni anaaf jecha siif jecha jedhan yeroo hedduu siif jecha namni du'arraa fi oolchiin maal fayyisaadha ofiifuu fi oolchiin maal na fayyisa. Akkana jeegaa Waaqayyo irra dubbate gaa kun akkana buqee mataarra cabsalaa Waaqayyoon Waaqayyo akkana jee yaa sabanana isin dhuga baatuu kooti gabrichi ani fo'adhees laal gabrichi luk gabrichi ani fo'adhees isinuma isin akka beektaniif akka amantanitti isana kana kan godhe ana Waaqayyoodha. Akkana. Okay. Waaqayyo akkaan ta'e akka hubattanitti ana dura Waaqayyoon kan biraati isin turre ana boodaas Waaqayyoon biraa hin jiraatu. Akkasuma. Ana duwwaatu Waaqayyoodha. Ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru. Sabbaa isaaniitiin Yesuus fayyisa jedhan. Sabbaa keessaniitiif dangaa kun ofaa hin dhukkubsachiisaadha yoo Yesuus dhukkubsachiisaadha jedhamuun isin danda'an ammas Waaqayyoon anaatu dhukkubsachiisaadha jedha. Anaa dhukkubsachiisaadha anaa dhukkubsa anaa fayyisa jedha anaa ajjeesa jedha eessaa fiddan. Madeessa fa'aa jedha yaa. Nuti kiristaan amantii maali kiristaana jechuu sodaatan. Osoo wangeelli kun harka jiru akkam quraana akkam goonaa quraana akkamitti xuxuunee itti lallabnaa uummata kana. Maqaa isaatiin maqaa keetiin itti lallabnee fudhachiisna wangeela gartee. Dirqetti fudhatanii dirqe fudhachiifnaa bara quraana wayii fudhachiifnaa dirqetti kana dirqe fudhachiifnaa dirqetti Abu Yaasir assalaamu alaikum maa seentanii qaljettan yooneen kunoo yooni moo yooneedha maannoo yoonee oroo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaam isa subii isinii waay subii muuga guyyaa isaa woo ati halkan deemta duraanuu obboro. Alaysa subi qariib jedhee rabbiinu jirta abbo
Fayyaaritu. Eessa jirtan? Isaan kana ni beekani. Wayi Ustaaz Saabit bira jiran, Ustaaz Saabit bira jiran. Masha Allah. Eenyuun eenyuun haadhuun gadhu jedhee Bakka filachuu biyya jaaladha. jiran, amani biyya jiran jirri kun biyya jiran. Akkasumatti addaa ol keessa jira. Ayyoo. Yaa jamaa akkamiin guddisaa kunoo? Qooy. Maasha Allah tabaaraka rahmaan anaa dhufu. Uma babbareeddan abbo. Laa yuraa calee asaru safari san imalarran jirtanii salaamu babbareeddanii maal gootarre jirtanii wal keessa seentan. Ol keessa seenne ol keessa. Afuura. Anillee rabbi naa fidu. Allah yaa rabbi. Amiin. Rabbi sinaa fidu. Ta'e isa dayna jaalalli namni bakka addunyaa irra faca'e ganda kam daynasa. Akka gaafa dhuftanii makkatti onni Achi gallakkiseetiin itti dhaqee bari maama ganda isaatiitti bara Abu Yaasir kana hin jaaladha. Wallahi. Wallahi dhufeen isin fuudha yoo isin maxaaratti isin eege isin dhumna. Amma ila Itoophiyaa malaalle gartee qiblaan teenya gamas biyyi ta'a bichuutii bara mallas dura biyya waan. Amma babu anni fajjira ustaata kuno meeqaa jira abbo? Boy. As kottaa isin asiin galtanii. Akkas. Akkana fadha jira. Masha Allah. Nagaan isin bariitee mi? Buna meenni iyyumati jaan buna naa dhugaa yeroo argattan buna sajjummaa sana. Kaagasha Saabit buna dhugaa jedhanii nu yaamanii jiranii bunatti. Akkasi maqaa Abu Mu'aazin jedha warri nu maqaa Yesuus jedhame. Maqaa Khaliifoo fa'aa jennaan. Akkas. Amiin. Ustaaz Saabit. Gara jimma keessa jirtan moo Oromoo matana bakka jirtan jimmu maal jedhama eessa jirtan? Biyya Xaayif san jirra gaama. Yaa Xaayif gara biyya achiin baane iddoon dammaa fi kaan isin dhaammanneeti bara. Biyya keessaa deebinee. Xaayif qilleensa nagaati. Nu lamaanuu biyyuma keessaa baane. In qorramu amma akkami obboroo kana moo qilleensisi? Ganama kana xiqqoo ni qabbanaa. Uumaa bareeda alhamdulillah. Ustaz viidiyoon sheer godhe sana garteemi. Arbi. Nin kofle. Kofaa koo taayatiin kofle ture namuma wajju koflu dhabe. Gurbaan na qofalchiisee war dhufe. Gurbaan itti aanu firraa. Waa hunda na gaafate amantiin kee maali naan jedhe bara Abu Mu'aaz gittiin godhee qabeen na dhaabe jedhe. Osoo ni nubatiin dubbii afaan na baatu kiristaana jedhe. Ammas yoo jedhe ragaa. Ragaa as kenne hoggaan naan jedhu aboo ni torkin na qabe jedhe. Fete. Ya Rabbi kun fadiixaa guddaadha wallahi. Addunyi marrattuu kanatti fadiyaa ta'anii nu birattuu rabbi isaaniitiif maal jedhanii deebisan yaa jiran. يا جماعة إنا لله وإنا إليه راجعون يا أهل البنت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقدس أستاذ خلاص أقدر ما كيزو ما زين. بقى نوركستان والله الحمد لله نوركم. أستاذ أبو ياسر السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي أنوار. جرتو سندقارا فيارا أستاذ ثابت اللي سنبرجو ما شاء الله. الحمد لله. osoo man ta'u afurri waynatti dhuftee inshallah jalqabeen asilii isaatti deebi'a koppii isaa waa jedheen asilii isaatti deebi'a karaa kamiin sheerii godha ammasitti Abu Mu'aaz dhiira rabbii yaaleen cabbaa fardaa abbaa meeshaa jabaa abbaa itaa guddaa kan dulli abdatu guyyaa falmaa hundaa kan qobaasaa falmuus karra ta'e addaan yoo dhaqee dhaabbatu kaafiraa waladdaa takka daguun qabu nasriidiin yaada dargaggeessa nabiin leenjisa waa hundaan collee daangaan qabne loltuu qaybidda arjaa qaamaa qalbii khayrii turraa madda ammasi taajabaa maganii taa guddaa seenaa nama gaarii taarika bareedaa maqaa Abu Mu'aaz kanarran deebi'uu barbaada duraanis dubbadhee naan geenye muraada yoo waan biraa dhabne qalbiin nu gammada yoo waan biraa dhabne qalbiin nu gammada
Magan milkii jabaa magan itaa guddaa kan sayyidii Abu Mu'aaz imaamu shuhadaa. Wasiila ishee maammasaanii leenca malkaa hundaa jagna ija dhiigaa collee gaara diida. Goota hireen toltee fatuu quba qabda irraa jala beekaa maalan sitti gaada. Inuman dubbaddaa dubbachuuf bareeda kanaanan jaalala rabbirra barbaada. Jaallattoonni garee shaadaa hordoftoonni sunnaa nabii Muhammadaa. Jara rabbiin guddaan hirkoota ibsanii irraan sidiini gargaarsa keetiini. Yaa gaayatal muslim rahiim yaa rahmaani irraan sidiini gargaarsa keetiini. Saadi dhiira rabbii yaa leenca abbaa fardaa abbaa misha jabaa abbaa itaa guddaa kan duulli abdatu guyyaa lola hundaa kan qobaasaa loluu karra ta'eddaan yoo dhaqee dhaabbatu kaafira waladda. Takka daguun qabu nasrii diinii yaada dargaggeessa nabii leenjisa waa hundaan collee daangaan qabne loltuu ka ibidda. Harjaa qaamaa qalbii khayrii turraa madda amma sitaa jaban maganitaa guddaa seenaa nama gaarii taarika bareedaa. Maqaa Hamzaa kanarran deebi'uu barbaada duraanis dubbadhee naan geenye muraada yoo waan biraa dhabne qalbiin nu gammada yoo waan biraa dhabnes qalbiin nu gammada. Magan milkii jabaa maganitaa guddaa kan sayyidii Hamzaa imaamu shuhadaa wasiila Mustafaa leenca malkaa hundaa jagna ija dhiigaa collee gaara diida. Goota hireen toltee fatuu quba qabda irraa jala beekaa maalan sitti gaada. Inuman dubbaddaa dubbachuuf bareeda kanaanan jaalala rabbirra barbaada. Ashaabonni nabii Ahmad Muhammadaa jara rabbiin guddaan hirkoota ibsanii irraan sidiini gargaarsa keetiini. Meenaa dhaggeeffadhaa dubbiitiin noon qaba namni duraan diinii kaddame shabaabaa. Namni rabbitti hirkatu silas maal daddabaa kunu ansaarullahi jedhe gooftaan jabaan har'as diiniin rabbiin malee nyuun qaba. Kanarratti himuun sodaanni arrabaan wallahi billahi lubbuun abbaa qaba. Mee bormaalliin deemna fuula rabbii jabaa dubbii kana duraan tuqeera gabaabaa. Dubbii kana duraan tuqeera gabaabaa waa'ee dargaggootaa gootawwan sahaabaa gariis maqaa himee hojii himuun jaba. Dargaggoo rasuulaa eessaa tokko lama arraba fixamoo katabamee dhuma. Dargaggoo kasuhee lakkabbaa salaamaa qataada abbaa fardaa kan akka isamaa. Abdallaa ibnu Rawaa kan tolteef kaatimaan ajajaa waraanaa ofiif dura deema. Nabiin ragaa bahan waan hin qabne mamaa rabbitu taasiseef tolteef itaajimaa. Ajabitaa zalayyaa naganamaa yaa rabbi yaa Allah yaa kaaliqu samaa. Saada nuu kenni milkii biyya lamaa nuu kenni karaa kee irratti shahidummaa. Nuu tolchi kaatimaa rabbi yaa rahmaanii irraan sidiini gargaarsa keetiini. Seenaa jundii rabbii kanneen dargaggootaa taarika baay'eetu waan jaraa dubbata kanaafan dubbadhaa taarika jagnoota yoo dhageenye warraa fudhanne barnoota. Yeroo dubbatamu seenaa muumintoota nama falqa addaa sinitti fakkaata waan humna addaa qaban sinitti fakkaata. Garuu dubbiin kana miti yaa ummata waraanni rasuulaa qaqallaa huqqata yoo seenaa qorannu nagarre gabbata. Ajaa'iba jaraa quraana dubbata hunduu guyyaa soomee halkan leeylii dhaabbata. Sodaa rabbii guddaa galaa taasifata silas leenci yoom takka galaa gudunfata lafuma dhaqurraa lollatee nyaata. Jundiin rabbii duraan dadhabaa fakkaata loluuf kaanaan maaltu fuuldura dhaabbata leenca ilmaan irraa galta'uu fakkaata. Barrabbitu gargaarsaan bira dhaabbata. Barrabbitu gargaarsaan bira dhaabbata kadhaan jaraa geenyaa saaseennu jennata. Kufarri yeroo hundaa baay'ina abdata furdina qaamaatiin meeshaadhaan naadata jireenya jaallataa eessaa hinjifata akiraatti zazaamni qophaa'ee eeggata malaayikaan azaabaa hidhee gaddarbata. Hojii isaa argata waan godhe duraanii irraan sidiini gargaarsa keetiini. Yaa gaayatal muslim rahiim yaa rahmaanii irraan sidiini gargaarsa keetiini. Yaa gaayatal muslim rahiim yaa rahmaanii irraan sidiini gargaarsa keetiini. irra aansinu irra nu aansii yaa rabbi kee. Allahu akbar. Abu Akbar. Allahu akbar. Barakallah. Allahu akbar. زادك الله تانو يا حبيبي. تنقبنا فتانو تنقبنا جدوغا رب ما يدانو باسو الحمد لله قالتون. الله أكبر. رايا حرام بيجنا رايا سبير جرا بو يا ربي رايوم تسبير جرا ما شاء الله تبارك الرحمن. أبا فديف كان سمو قرأت نسيف سيف التيادة بول
eenyu abbaa isaa tana qabata ama rabbi laaffiseef malee sirbaan waliin argitu lapheen ta'e abshir rabbiin qoma quraanaan rabbi si haa guutu kuma kana si laaffisetti kana jannaan waroo kiyya wallahi jannata keessa kanumaan si of waan jannata ittiin seenan namni hin beeku tokko qabeenya tokko gorsa tokko yaada tokko qabsoo jihaada kaan soomana warra akkana qabsaa'u rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu garee shoodootaati hojii sinaa kaasu maasha Allah tabaraka Abu Khadija eenyu Abu Dhaifa Abu Khadija jalasa Abu Dhaifa Assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bagai bariite alhamdulillah Faqa walamaan nu bareete abu maas keenya jirtu nagaa. alhamdulillah pente damnu Sheikh Anwar damnu kuno raayyaa Masha Allah. Sheikh Anwar baay'ee bashannansiisaaru raayyaatti iyyuu raayyaa silaa namni duubatti achi dulloomee hafeereedhe baasanii qotanii nuuf idaaranii ya abbi isaanirraa jaallatu Masha Allah. tokkumallee toogan waa baasu CD kaaseta Jabaadhaa isaaniin jenna insha Allah. Masha Allah. Walfaadhaa isinillee jazaan keessan jannataa ta'u. amin ya rabbal alamin ya rabbi ya Allah Waroo jirtan jajjabaa. Mallee yoom dadhabdanii shabaabaa mi wahuno. Allah ya rabbi ki kiwano kan Masha Allah isinin jenna. guyyaa hunda xawaafaa wallaa beektaa Xawaafa kana kanumatu iyyuu dardara sin godhaara na fakkaatamu. rabbi kanumaanuu ati qasho waan jechaa jirra malee hin beekne gaa Sheeka keenya tokkotu akka jee Abu Mu'aazii tole gaafa kaanii yaa ijoollee jee jennaani darasaan hadiisaa fuullisii baazileen dibatuun barbaadu ifaatuma ooledhe halkanii guyyaanuma iftii je. Hakiye Kanaafuu hojii keessantu dardara sin godhaara. Gaafa namni dullooman jiran dardaruma jirtu sin. Masha Allah. anummaan kunuuf shakkuu jira bar anumaa hin jechu jira bar yeroo kanaaf laal Isinuma kana faan taati jeetiin dubbatu umrii jira. kiyyaa wal bira magaalchise afuuraa fi fooniin baanan san torra pheenxee sanuma fakkaattiiu wasiigaan san Kanaafan isiniin jechuu jira. Anillee wal bira fideetin isiniif himu. amilee nutti hortanii baarakallah Gaafa too miidiyaa irratti isin ilaallu sanis kanuma har'allee kanuma har'aa miti maatii tiyya keessaa hoo har'aa miti kan isin hordofu gaafa too miidiyaa sanin irraa kaaseetin isin hordofa wal argachuu illee dandeenya har'allee isin kanuma jechuu. Kanaafuu ammallee akkuma san dardaraa teessan malee. Ispoortiin qagoonee nu baraarensa amma gara pheenxee kanatti as deeme dur gizee quraana qaraane booda wangeelliin jiru ispoortii goona amma sa'a hunda wangeelaa fi quraana azaanu godheeba. Subhaanallah. Rabbi alaaffisu. Dingata gaa Abdallah ibn Amr ibn Astuyyi saabaa keessa nama ilmii guddaa qabu jeeni garuu Tawraatii fi Injiiliin kana naannessa jeen irra guddaa. Kanaaf je akkasis nu jalaan taatan si wal bira qabdan yoo fuu jirtanii. Jiddumatti ummatan wasaxaa taana inshallah. Jawaadhaa rabbi sana galgaa. Maatiin akkam? Maatiin nagaa wallahi. Uzeefaan guddate? Uzeefaan ilmi itti jira. Uzeefaan namaan sana rabbi haa godhu gaa. Ilmi itti jira du'aa godhaa fi rabbiin ilmal amaliina barsiisu. Irraa godhe quraana irraa waliin godhatin jedhin sagadaaf malee. Abbaan xiqqishuma waa xiqqisho karaatti kute gaalmii bakka naga'u jenneetuma ilmaatti guddifna jedhee. Akkas jedhan. Abbaan keenya raayyaan. Sahii dhugaa isaati. Akkas egaa isaan gaa ustaazanu harkanatu beekaa. Akkas egaa bakka isiniinis wal barree wal argine wal dubbifne jazaakumullahu khayran. Dawwalallahu umrakum jenneerra. Isinilleen akkasuma maatii teessan keessa fayyaa fi imaana irra jiraadha. Hanga biyya lafaarra jirtan
balaan isin argin, beelli isin argin, shirkiidhaan waliin argin. Khayrii irratti jiraadha inshallah. Rabbi isin irraa qeebala hojii gaggaarii hunda. Eenyu naani? Ziyaad? Nuura? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salaam. Orbaa jirtu? نقابة يا أستاذ كم؟ Alhamdulillahi rabbil alamin. Kam isin? يا الحمد لله. Jajjaba? جواب الحمد لله. Ente isaa galchina sab ente qontee fi ente akka qontari tatata jettee dhuftee yaanneetti. Mana kiyyan dhuftu ta dhuftu sama iyyitii war. هدو من فكاتي بقرب نقام فتح. Sa'a kana kaa wiixataaf qophaa'u jirti. Shayxaana komachuudhaaf ol daleeyte. أسأل الله يهناني يندي دقيسن نجنا هذا. Ollaa isaanii yoo rabbi isin galche bar. Nama sinimaa cinaa galu. قرب يهنا إياتنا ورني قطع داور. Ortodoksii illeen salaata subii san kaatee yaati. Enten guyyuma sabtii farada addachi gara galchiti bar. Haraarra ما yaate. كان خاسير فان. Kootu barsiisaa oloota. دلال لكو بيان ذكر ولا لباولا. Ilmaa tokko fidannee qoo yaame. Pentee dhabnu barsiisaa olootaan dhabnu kunooyi. أستاذ خليلي جاي كنت ما جيت شو كم تنا ندي بيننا. Afaan warra waan ta'eef birooti. Waan jechuun galanni rabbiif haa ta'u jechuudha. أفهم ما لين نزل. Afaan Ibroos, Giriik, Oromoo Ibroo kana. ويا مين يقبل. Gaa Pride. Abu Muaz osoo jarri islaamumtee dhumte sila eenyumatti bohaarran jedha baraan barbaanneetu. Hin dhumtuu haa fixuun nabiyyoonni osoo hin fixin biraa deeman ati maanaaf ati fixa. Dhugaan namaan galu ka rabbiin Hamba isaaniiti kufr munaafiqan wa kaafiran wa mu'minan lafmatarra jiraata bar. Beeytani amma waa tokkotu jira mukti hundeen yoo goge hundeen yookiin kasilaa lafa keessa dhaabbatu yoo goge gana wanni biraa lalisuu hin danda'u beeytani. Amma barsiisonni isaanii akkasitti hoggaa islaamaan gana maaltu lafarraa biqila isaanii guddisaa fi barsiisonni abbaa isaanii too islaamawutti jira kunu. Abbaan isaanii islaama abbaan shayxaaniin waa'ee islaama haree guddaa jira miti. لا إله إلا الله. Eeka abbaan isaa yaa guyyaa nabiyyoota waa qomatanii guyyaa baru warri gartee jahannama keessatti illee walitti qabamee wal qomatu. Shayxaanuma qomataa baru hundinuu gartee niin jallisaa jedhanii bar hin argitu jedhanii bar warra si shakkaru rabbiin. Hojii ta'e itti fufi jedhanii bar siifis anti la'amna jahannam lil jinnati wan naasi ajma'iin rabbiin waliin hin guuta jedhanii nuti. Artee maal inni leegaa Abu Muaz way jalaa usaaree achitti sitti muggutaa bar. Alaata luumuni waluumu anfusa. guyyaa haasaa wa xumuraa namni godhu bar shayxaana bar guyyaa akhiraa. Isa achi keessatti walitti qabee ani gartee isinin lallabe isin waswaat akkana isinin jedhe fasdajabtum lii maa na awwaattanii bar eekaan isinin lallabna na awwaattanii akkasiimi akkasuma jedhaa bar maa ana bimusriqii gartee waa isin dirqeebboo ansi godhe na beeyta isa na beeyta ansumatti waswaat ennaan awwaatte anaafeetilleen as keessatti waliin teenya. Kasih mormuuta. Achi keessa waliin xaffartan. Isaan kan ofirraa quban qaban warraa natti himaa malee jirtu. Shayxaana Yesuus irra ejjatee macalaa seetana ishee yoo jiran shayxaan. Shayxaaniin hunduun eebar waaqayyoon isaanii kana du'e. Waan na dhibu namni cubbuu dalagee ajjeefamuudha ajjeechaadha jedhan. Shayxaanni larra lubbuun jira. Aniin jedheen bar jaldeessa waajii jedhan kana. Ani sayxaanaan waaqessa malee Yesuus waaqessuun jedheen qaamni du'in sayxaanaan jedheen waaqayyoon kee du'e. Heekaa waan du'e tokko guyyaa sa'a 72 addunyaa irra deeme akkamittiin waaqessan. Hin ta'u ka alfaa fi omegaa jechuun qaaman bara baraan jiraatu ta'uu hin danda'u du'e. Who is that? Muhyiddin? Okay. So saniif waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqa ta'uu hin danda'u. Ahmad, assalaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ. Dhugaan barsiisaa hoolota ati hoolota keessa oolta guyyaa dadhabdeeti. جرت Sanuu أستاذ نقامي. Rabbi yoo hoolonni walittis namaa qaceela yoo qaceeles eelattis akkasuma dhumas jala dhuma oolti guyyaa. هولني أما جرت ورا بدي كانوا سنو أكسما تاو جرتني ميري. Anis yaamee akkana jennaan jaldeessee maal jedhe irra nama sagaleen si erga. Ani ulamaa'iin barbaadee jedhe bo. Wallahi sagaleen si erga. Beeytoota ناير guutuu قامي بالله. wallahi namaan akkas jedhe ergee bar. Jenneeni jedhan lafarratti nama barbaade Abu Muazii garee shahaadaa hundeessaa kanaaf aan barbaadaa jedhe. Ani ulamaa miti. Ulamaa jechuun beek ani ulamaadhaa hin jedheen itti ergennaan ani ulamaa'idhaa hin jedheen ulamaa jechuun iskoolara saayintistoota addunyaati rabbi gaditti jennaaniin ani jara akkasii Ahmad ijoollee warra wanni kanan jenne sooshaal miidiyaa ulamaa'ii ulamaa'in itti barbaaddu tamii eega ulamaa'ii barbaadde ati dura ulamaa'ii ta'uu qabdaa jenneen ka iskoolara addunyaadha eeka barumsa ammayyaan qabdu barumsa gartee tiriinitii waillee barattee faarfata waan takka ijoollummaa sissikkanne achi jennaan lolaa fi arrabsoo sagalee na bira guutee jennaan ani gartee mata duree irratti barreesseetiin beektoota jedhe maaliin jedheen gurbaan nuti dhufisanis ragaa rabbeessaa kan cimsiiseme wanta jedhe nin katabeefitiin sagalee dhiyeessee ilaala akkana jedhee bara. Gurbaati afaan Oromootu siif hin galuun jedheen dura ani hayyootaan barbaade eeme viidiyoo kaanis ergeefitiin kanaas ergee mana isaa jira dhaqi ilaalii akkana jedhe asirratti hin barreesse laa waan sanuu waan jedhee sagalee si waraabee akka jedhe namni ana waliin marii gochuu barbaaddan Finfinnee keessatti bakka barbaaddanitti ana waliin dibeetii seera qabeessa jedhe sanuu bakka barbaaddanitti wal arginee waliin mari'achuu dandeenya keessaan na dubbisaa isin qunnamaa jedhee namni jedheen jedhe laa maal barreeffama mata dureen namni jedhe ayyan kana jechuudha abbaa fedhe jedhe ulamaa hin jenne dubbaan afaan Oromoo kanaan galcheef gurbaatti erge achumaan gurbaan maamiliixee innaa jedhe bakka arrabsa malee abumaas quraanaan barsiisaa ani quraanaan irra beekaa ingiliffaa dubbisuu hin danda'u quraanaas hin beeku isaan barsiisaa jennan gurbaan nutti ajaa'ibeessaa achi dubbiin hin taalamu. Inni liqe gaafa addunyaarraa inni gartee viidiyoo namni nuti irra maxxansiisan dhufee haasa'e. Na wajjinis ulamaa teenyaas hojii haasaa waan jedheen. Akkasitti waan taate anyway. Jaldeessii akkasii mul'atee jechuudha boqqolloo keessa barbaadanii inni gartee zooree dhokote maqaadhaaf kaayee bara. Gale. Raajida wallahi sinumaanuu kabarreeffatan tun ajaa'ibaa jira nama gootanii. Jechuun viidiyoo hundana dargeechi nama murtaddii Odeenaan jecha jedhe nam seera afaan tokko namni waa jedhe Finfinnee gabe lafarratti nama barbaadu lafa barbaada keessaan dubbisa namni dubbise niin jedheen kanallee barsiisaa hoolota maqaa keenya warabse barsiisaa mucaa tokko arrabaan beekamu tokko jedheen barsiisaa hoolotaa jedhe maqaa geeddaradhuu jedheen hin jedheen dura maqaa gartee je'eeniitiin didee akkamittiin hojjaasaa arrabsoodha barsiisaa hoolotaa nuun jedha waaqayyoo keenya tuqaa inni hin jeen namni kun kiristaana sheekaa hin jeen dura sheeka nama ta'e ni beektaa sheeka jedha. Maqaa sanaa jijjiirratu hin jenninis. Jijjiirradhu yennaan achiisuma kanattuu achiitti waan jedheensi ammaas. Inni ajijjiiru nan jijjiirra akkasii sharti kaa sa namni akkamitti ifirraanfata huccuu adii uffatee adiin uffatee yoo namnis hin jedhe hin ta'u hin jenne yoo maqaa isaa waan jiru kun waan jiru barsiisaa hoolotaa jechuun warra hoolotaa warra jallate karaarraa bade islaama taatu kiristaana taatu gorsitaati kun hojii keeti gartee so inni gartee kiristaana sheeka guufiin jedhe nu salaachisamoo quraana nu qaraamu maaliin jedhee maal na barsiisan baleeso ana dengada tiktok irraa ijoollee irraa barsiisaa ijoolleetu jedhee ni barbuu hin jedheen waraqmata kan qabu achi bee dhufuu jirraa Finfinnee seenuu jirraa lafarratti sanuu kallatti lafarratti itti jabaatti beek muutii nama godhuu hin danda'u arrabsuu hin danda'u garam deema namaa gara maka akka malee ta'e hin shawwadamee bara viidiyoo kana maxxansuun saaxila akkamti sheenaa ofii godhu jira akkamittiin maxxansaa ulii akkamitti een dubbaddaa jechuudha jira akkamitti een dubbaddaa viidiyoon keessan bareedan hutee bara ittiin arge hay ani kana qofan qabu jettee bara qofan qabu jedhu gurbaan hay akka ifiisiin barbaade
wallahi akkeefi isin barbaade ani qoban qabu jedhe ulamaa'iin je'ee jedhen jenne ulamaa'iin je'ee jennaan beekaa irra bakkum viidiyoo inni ka viidiyoo itti ergee jaldeesse gurbatte viidiyoo keetii sanis ittiin ergee dhaggeeffannuun ulamaa jennaan ulamaa jechuun beektaa miti warra asikuun fileen albiyaa ulamaa jechuun warra wangeela qara'uu mitiin jenna ulamaa jechuun beektaa beektuun jen gurbaa warra wangeelaatiin jenno nuti warra comparative religioneetiin jedhiin lachuu qaree warri waa beektan jennaan rispoondii gooneen jen finfinneen seenuu jira jennaan nama guutuu simanna jennee duraan jaldeessa simachuudhaaf hayyee jedhanii irratti godhanii bakka tana seenee boqqolloo namaa keessa seenee moo'isa seeneen dhagareen suuraa takka ta'e intala takka hojii kee malee. Amma achi wayi arrabsoo inni itti arrabsu cufanatti erga ka gurbaan. Atti erga. Akkasii quufni har'a gartee akkasittiin oole kana keessaa baga jiraattan. Maashaallah, maashaallah. Ay. Boodaan si erga. Amma biyya qaadhiisee bara. Ijoolleetu ammas xumura irratti godheera innaani. Yoo dhuguma yoo akkuma tasaallee jedheetu waan viidiyoo irratti. Hin jedhu. Hin jedhu. Akkuma tasaa yoo dhufe ture bakka alaa kulli haal jechuun wanti guddaan beekamuudhaa qabu akka nama dhiira tokko. Goone waan na barbaadamu jedhanii bara ani saa dhugachuun waan ani ulamaa miti hayyee beekaa miti namni beekaadhaan jedhesi maxxanse dhiira lafarra hin jiru an finfinnee hin jiru yoo Ameerikaa dhufte waliin haasawin lafarratti mute mee takkumaatu mul'ate yoom deddeemtee suuraa takkitti san kaate malee bakka kanaa jedhamni viidiyoo waraabee lafarra deemee biyya waraabbatee deema laayifii jaldeessi yoom kaameraan deemee waraabuu danda'an jedheen yoom waraaba jaldeessi yoo. Kan naa ajaa'ibu isaas waan biraayyuu miti bar ergaa jalqabumayyuu waan itti namanne tokko waan ofiisaatii gochuu hin dandeenye tokko maaf dubbata dubbachuun ima biraatu tokkoffaa dongora lammaffaa kaa'in amman kana jedhe abbaa barbaade haa ta'uu jedhe lamaa hin jenne hoogganaa yookaan garee shahaadaa hin jenne keessaa na dubbisaa abbaa barbaade haa ta'uu na dubbisaa jedhe lafarratti wala garra jeesanu lafa. Wala garra. Bakka feetan Finfinnee bakka feetan na barbaadaan hin dhufaa jedhee bara. Achuma Finfinnee immoo kan jiru Ana Ahmadi. Finfinnee kan jiru Ana Ahmadi abbaa caalii. Afaan maybe afaan hafuura nu galuu dide hon. Akkasi warri biyya keessa jiru rispoondii gootan deebistan. Maalaa goonu asii achi. Viidiyoon kun seenaa iskama qiyaam ulii sooshaal takkuma afeerru mo'itu hin dubbatu bara ulii. Hin dubbatu kaa. Lamuun dubbatu. Insaan fana kan dubbata kan. Gaafa san godhe viidiyoo san qaama isaaf rispoondii godhe isa afeereef gaafa godhe nachi booda fayyinuu haasawinu inni otak ofii barbaade an islaamni ka'ee lafaa namni kiristaanaa waa beeyna jettan na wajjin falmii godhuu barbaadan bakka feetanitti yoon jedhee maxxansee namni ogunaa deebise baqadhe maal jechuu dhiirummaati yaa miti bar nadhumma kun nadhumma. Amantuma sana gadi buusuudha bar. Amantaaruma sana iyyuu xiqqeessuudha bar. Eenyummaa gadi xiqqeessu amantuma jira sanii xiqqeessu jechuudha. Amantii jettee duraanuun hin jirre tan. Dr. Zaakirii jedhe kiristaana jechuun. Akka innummaa nu jalqaba akka hin dhufne hin beekaa garuu siyaasa musliima irratti hin hojjetin. Dhufe akkana godhe jechuun akka kooppii nurraa godhuu jiranii beektaa? Eenyu biyya dhaqee faraanii waan akkanaa dalagee beektaa? Barbaada. Koppii gaafii akkatti wallaahi waa hunda nurraa waan inni godhaa jiran korrajaatuma jira akkanuma deemu jiran gaafii akkatti gaafatanii waan hunda. Gartee dubbiin akkata isaanii cal akka nuti isaan irratti akkana cal jaan seena. Dirqi barbaannee nuti barbe isaan finna. Namni islaamaa hab godhe irratti dheesse boru kun amma mana keetti kun amma yoo ta'in sagantaa deem mana baradhu niin baradha yoo kute shawaa karaarraan jira jedha ammas gaafa kaanis moo beetanii miti. Amma baradhu jedhan gaafa ammaan sitti hojjaa isaanis gammees hindi deemu waluma deekuma torba qofaa soo ina dalagaan deema. Deeqaa torba. Mana amma baradhu wangeela bichaarraa. Gurbuma sanii waan hin jedheen galgala mana keetitti haa dhufu jennaan hin taatu jedhan manuma keetitti. Wan Qur'aan Muhammad ergamaa miti Qur'aana kiyya bichaarraa noo jedhanii asoita. Takka wangeela kee bichaarraa Yesuus nama moo namaa miti. Allah nama waaqa hin jedhan. Wangeela isaaniif hin danda'u jechuudha. Nuti nama Qur'aanuma keessan bichaarraa Allahan waaqa miti naasoina jedhu hin barbaan. Muhammad ergamaa miti hin barbaan. Yesuus ergamaa miti hin barbaan. Qur'aana wangeelaan walitti maknu. Isaan hin danda'an wangeela isaanii kakuu moofaa fi haaraa hojjettus abadan hin danda'an fiduu hin danda'an
Iyesuus irreferraanfatee hin jedheen yaa jaldo gisee elooyi elooyi jedhu sana waaqummaa isaa irreeffatee moo himachuu irraanfate guyyaa sanii mirqaanii hin dhugee hin jedhe daadhii wayini amma kaarrabsa duraanuu ati wallaa jaahilana quraanaan si barsiisa amma achi eegalee bar namaan hojii duraa beeka sagal namaan hojii deemu kallattii mi al kallattii okay akkasii maal haa godhu Jazakumullah khairan. Jalqaba isinuu viidiyoo inni dalagee deebisuuf hin qabdan. Inni akka barbaade isin Faatii, Abu Mu'aaz, Awwal, Farhaan namoonni kunniin akka isaaf deebiftan bakka isaaf laattan barbaade kun ta'uudhaa hin qabu. Lammaffaa irratti immoo nu jalaa yoo callisanis nu sodaatanii Finfinnee dhufnee kaaneetu nu jalaa qabuudhaa didanii sodaatanii yeroo kaan lafarratti haasofna jedhanii fokkooru. Jarri kun miidiyaa irratti dhokattee iyyuu malee lafaan qaamaan dhuftee mari'achuu hin dandeessu. Poolitikaa jedhu hojjechuu hin danda'u kana booda malu. Abadan hin jiru shawwadame. Poolitikaa saniifin viidiyoo irratti hojjedhe anuyyuu malee dhuguma dhufeetiin gurbaan kun hojii dibeeti waa lama dhabin hin galin hin jedheen. Dibeeti baqattee osoo hin fuune hin galin hin jedheen maas ejjite. Taxumura tanaan siidhaa mana waaqayyo. Hin ejjin ka jedhu caafamee jira. Intaltee sanii yoo obboleettii ta'e suma fakkaatti obboleettii ta'e taate irraa fagaadhu akka Abrahaamitti akka Wangeelaatitti obboleettii fuudhuu hin dandeessaan jedheen. Eegaa akkasii obboleettii fuudheemi amma gana dhufee arrabsa sagantaa gaafa argate. Intala abbaa kootiiti bar. Haati koo ishiin deenye garuu intala abbaa kootiiti. Si fakkaattis hin jedheen. Gartee obboleettii ta'e muraallee hin fakkaatti yoo isiillee ta'uu baatte fuudhuu dandeessa obboleettii ta'e taatillee akkuma Abrahaam sanitti obboleettii ta'eetii fuudhii obboleettii kan kooti jedhii maxxansiin jedheen si eebbisnaa nama waaqayyo akkasitti hanqasuma jecha kiyya kan xumura akkasii. Khalaas maashaallah. Ayetti faadika. Ayyee itti fuuna inshaallah. Akkasii yaa rabbi pheenxuma tokko oowwee ganama gartee haadha maatii manaa bira hin jirre biyya arabaa biraa deemtu tokko yaa rabbi nuufiti. Awwee asirra hin kadhattu sa'itti. Ameen jedhe yaa rabbi nama waaqayyo daaqoon barsiisaa faarfataa tokko rabbi namaa fidu. Kana haati manaa dhiistee biraa deemte. Mutu godhattee jirta. Hin kadhadha abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee ulfaatu mootummaan kee dhufu. Kee waaqarratti akka ta'e lafarrattis akka ta'u. Seentee ijoon joftuu ishee yaa rabbi ijoon nu galchi. Humni jabaan kan keetiyoo. Ameen. Akkanatti kadhatu. Giizii dabar giizii afaan Oromoo. Maqaa haxira kanaatiin. Sillaasee haxirri kiyyaa'u sillaasee laalarra. Sadii waan na bira jiraa'u. Abbaa laal. Abbaa. Kamtu afur qulqulluu gurraacha kan abbaa godhu hin mul'atumi abbaa. Kun afur qulqulluu. Ilmi kunooti. Ilmi ishee xiqqoodha. Humna baay'ee hin qabdu ilmi.